sirna gadaatiin gaadiyanii dhimma namaa kana hara isaa ta'u akka sirriitti deemaa jechuudha. Ni ajjeesan hedduu waan qaama namaa sooromneessu qaama saalaa irraa muran harargee ta'ee bakka bu'aa namaa harargee jabaa ta'e as ba'a. Faayidaa isaati jecha mootummaan mataa isaati jecha odeeffannoo sobaatiin duula adda addaa yeroo adda addaa namoota dhuunfaa irratti dhaabbilee siyaasaa irratti namoota siyaasaa irratti namoota beekamaa irratti karaa adda addaatiin banuu kana dhaabuu qaba jechuudha. Raayyaa miidiyaa jedhanii warreen miidiyaa irra ijaaramanii guruuppiidhaa fi peejii tokko namni tokko peejii meeqaantam qabaatee deeman kun namoonni maqaa galan yeroo takkatti odeeffannoo sobaatiin mootummaa kana guututti zeeroo deebisuu danda'a namoonni kun. Miidiyaan tarkaanfii irra fudhatee yookaan waan inni maxxansisan viidiyoos taatu barreeffamas taatu haasuu jechuudha. Nam tokko namni isa bakka buufate hin jiru beekamu. Filannoo tamiin namni harargee nama san bakka buufate hin jiru. Ammaa eegalan manguddummaa haasa'uu eegalan. Nama arsii jabaa ta'e tokko manguddoo ta'e itti gaafatamaa ijoollee arsii ta'e as ba'a. Eenyu isa bakka buufate nam tokko isa bakka buufanne jechuudha. Gama geema taphachuutti faayidaa adda addaati miidiyaa hawaasaa irraa gartee beekamtii gorkatee nam tokko haruma fedheen beekamtii argatu ganaa geema taphataa maallaqa argataa ganaa deeggarsa siyaasaattis ta'e deeggarsa siyaasaa argachuuf deeggarsa hamilee argachuuf deeggarsa maallaqa argachuuf hordoftoota argachuuf itti fayyadaman namoota biyya Awurooppaa keessa jiran Ameerikaa keessa jiran namoota gurmaanii fandii waliif baasanii maallaqa waliif guuranii ijoollee sana ganda gandaan miidhuudhaaf muka gaaraa midhaan ooyiruudhaa bineensa gaaraa beeylada manaa akkaataa itti wajjin jiraatu qabu. Namoonni guruuppii uumanii beekamtii namni qaban namoonni dandeettii qaban wal gahanii gammuma gartee miidiyaa hawaasaa kanaan marii godhuun barbaachisaadha jechuudha. Hawwajamtoota daawwattoota keenya akka mirkan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadhaa barkoo miidiyaa keessan guddifachuun dirqama keessanii miidiyaa keessan kana laayik sheer sabiskiraayib godhaadhaa waliin gahaa sagantaa ta'e tana hanga dhumaatti nu hordofaa isin jaa. Arraan tana ajandaan qabannee dhufnee dhimma lubbuuti dhimma lubbuu obboleeyyan keenya yoo tana waan ta'aa jiru quba qabdan hundi keessaniyyuu uummanni Oromoodhaa uummata aadaa fi safuu duudhaa qabu uummata gartee amantii qabu uummata bara dheeraadhaaf sirna gadaatiin wal bulchaa wal gaadee gadaadhaan wal bulchaa asii wal ga'e. Sirna gadaa jechuun gaadiidha akkaataa namoonni hayyoon tokko tokko hiikanitti sirna gaadii jechuun ilmi namaa kun yoo akka fedhanii gallakkisan bakka itti dhaabbatuu fi akka itti dhaabbatuu fi bakka ga'u hin beeku. Kanaaf ilma namaa kanaaf seeraa fi sirni waan barbaachisu jecha sirna gadaatiin gaadiyanii ilma namaa kana hara isaa ta'u akka sirriitti deemaa jechuudha. Heeraa fi seerri wanni barbaachiseef ilmi namaa kun akka fedhetti jiraachuu osoo hin taane akka silaa jiraachuu qabutti rabbiinis ilma namaa uumuu seera kaayee fi seera inni ittiin jiraatu uumee fi bineensaa wajjin namaa wajjin mataa isaatii wajjin rabbii isaatii wajjin uumaa fi uumaa hundaa wajjin akkaataa itti jiraatu uumeef jechuudha. Oromoon waan kanatti amana uumaa fi uumaa wajjin heeraa fi seeraan jiraata. Muka gaaraa midhaan ooyiruudhaa bineensa gaaraa beeylada manaa akkaataa itti wajjin jiraatu qaba. Beeylada kana wajjin yeroo itti fayyadamu akkaataa nyaata dhugaatii itti eegu ba'aasii akkaataa itti fe'atu akkaataa itti kan qalatu akkaataa kan nyaatus nyaatu duudhaaf danda'e qaba jechuudha. Heera uumaa rabbii uumee sana osoo hin cabsine wajjin jiraata jechuudha. Amantiin islaamaallee kanumatti jechuudha. Rabbiin wanni itti seera buusee fi gartee amantii tana fideef akkaataa ilmi namaa ittiin addunyaarra jiraatee akhiratti gartee badhaasa rabbii argatuuf malee waan biraati miti jechuudha. Kanaaf ilmi namaa akkaataa jiruuf jireenya isaa ittiin gaggeeffatu qaba jechuudha. Uummata Oromoo jechuun uummata akkanaa kana akkatti seenaarraa dhageenye akkatti gartee as geenye. Wanni ammaan tana harkaa jiru kunoo faallaa waan kanaati immoo waan kanaa wajjin wal fakkaata waan jiru isinuu deebisuu dandeessin jechuudha mataa keessaniifuu. Haalli amma harkaa jiru kun obboleeyyan keenya keessatti bakka adda addaatti biyya keessattis biyya alattis bakka adda addaatti gochoota suukanneessaa miira namaa tuqan harkaa jira. Waan gartee biyya keessatti qaamolee adda addaa namarratti hojjetan nama butanii maallaqa gaafachuu daa'ima butanii bakka buutee isaa dhaabamsiisanii maallaqa eega fudhatan booda daa'ima ajjeesuu ilmaan namaa akkas godhu jiran haadha namaa intala namaa obboleeyyan namaa biyya keessatti waan akkanaa kun hedduu jiraachuu biyya alaatti biyya deemanii gammoojjii biyyoota Arabaa keessatti Liibiyaa keessatti waan Oromoo irraan ga'u jirtu waan guddoodha jechuudha. Viidiyoo ammaan dura hedduu harkaa turre viidiyoo galgala kana tokkoon harkee dubartii maallaqa jecha akkaataa itti tuman harku jirtan isin hundinuu waan kana agartan jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa deeman dallaalonni karatti qabanii namnummaan afaan tokko dubbatan namni wal beeku kan maqaa akka isaan fakkaatu qabu
maallaqa jecha intala dhalaa tuma jechuudha. Akka malatti hidhee jechuudha. Akka malatti akka gartee coraa namaa sulqulutti jechuudha. Ilmi namaa namummaa dhiisee gama bineensaa deemu jira jechuudha. Ilmaan Oromoo kan aadaa fi safuu qaban jennee nuti qoma dhawannee dhaadannoon kun jechuudha. Wanni kun maalirraa ka'ee jennee sagantaa kaleessa dabarte keessatti viidiyoo kaleessaa keessatti ilaaluu dandeessanii wantoota sadeen tokko tarreessinee dubbannee turre. Ka'umsi waan kanaa tokkoffaa irratti wallaalaa jennee wallaalli namni gartee wallaalaan akkuma amma jennetti wallaalaan karaa deemuu fi akkaataa itti deemu hin beekne akkuma bineensa gaaraa yookaan ammoo beeladaati jechuudha. Yoo namni qaceelchuu jiraatee karaa deebisan malee akkuma beeladaati jechuun beeku. Wallaala saniitu wallaala kanas fira wallaalee akka fedhe jiraachuu jira jechuudha. Habiraa gartee namoota gosummaa fi gantummaa kana akka meeshaa daldalaatti itti fayyadamanii bu'aa irraa buufatanii jira jechuudha. Kasdaffaa sooshaal miidiyaatu dhimma kana oowwisee akkaataa gartee waan bareedduu fakkeessee namoota gocha akkanaa raawwatan kana as baasee walii bu'insa namoota dhuunfaadhaa walii bu'insa gosaa fi gandaa godhee gama biraatti oofee jechuudha. Wantoota kanaaf furmaanni maali jennee kaleessa viidiyoo sanarraa argachuu dandeessan yaadni furmaataa maali waan jiru qabxii hanga tokko kaafnee turre jechuudha. Kana keessa arraan tanaa wanni irratti ibsa bal'aa walii kenninu waa'ee miidiyaa hawaasaatii wajjin wal qabateeti. Miidiyaan hawaasaa akkuma ammaan dura jennu odeeffannoo jechuun yeroo ammaan dura dabarte keessatti odeeffannoon meeshaa waraanaati. Odeeffannoo meeshaa waraanaa tana biyyoonni adda addaa mootummoonni adda addaa itti fayyadamanii diina isaaniitiin cabsan odeeffannoo itti fayyadamanii. Odeeffannoo tana karaan ittiin daddabarsan boodarra reediyoo fi kun dhufe malee ergaa namaatiin waraqaadhaan waan adda addaatiin ture jechuudha. Odeeffannoo argachuunis akkaan jabaadha. Eeggachuunis akkaan jabaadha. Odeeffannoo miliixee baates hedduu balaadha jechuudha. Odeeffannoo sobaa namoota lama gartee jaasaa jaartii fedhan namoota dhuunfaa bira dalagatu wal lolaan yeroo ammaa kanatti akka dursanitti to'atanii deemuun ulfaata jechuudha. Nama tokko hamana keessatti waan tokko waan ta'ee osoo gartee ni qulqulleeffannee miidiyaadhaan yookaan gama tiiktookiinis haa ta'u, feesbuukaan haa ta'u, yuutuubaan haa ta'u, sooshaal miidiyuma fedheenuu ol baasee namoonni lama adda addaa arkanii adda addatti hiikkatanii miidhaa biraa geessisuu danda'an jechuudha. Namoonni nagaa wal bira taa'uu jiran. Fakkeenyaaf waan ammaan tana ta'e keessatti yoo ilaaltan namoonni lama kan godina ilmaan Oromoo ta'anii godina Arsii fi Harargeedhaa wajjin hojjechuu kan jiran bakka takka kophaa kan jiran kan wajjin nyaatanii dhugan kan gartee walii rifatan waliin nahan yeroo miidiyaa kanarratti gama tiiktookaatiin ijoollee Harargeetu ijoollee Arsii akkana godhe ijoollee Arsiitu ijoollee Harargee akkana godhe ni ajjeesan. Hedduu waan qaama namaa soorreessu qaama saalaa irraa muran waan akkanaa godhan waan jaan kana godhagaan namoonni lamaan wal bira jiru kun akkaataa adda addaatti hiikkatanii kun ijoollee Arsiitu Harargee miidhee kun ijoollee Harargeetu Arsii miidhee je'ee fudhatanii isaan lamaan kun walitti diinatamuu danda'anii jechuudha. Miidiyaa hawaasaa balaansaa akkaan guddoo waan gartee odeeffannoo sobaa facaasuu irratti yeroo gabaabdutti waan guddaa balleessa jechuudha nama hedduu biraan ga'e. Kan biraa ammas odeeffannoon isaa kun gama miidiyaa qofarratti onlaayinaan yookaan intarneeta qofarratti hin haftu. Odeeffannoon tun gabbuuti yookaan gama teekstiinis taatee yookaan namni bilbilee walii himee lafa gabbuutee hawaasa nagaa wajjin jiraatu. Kan biyya adda addaa jiraatu, biyya baqaa jiraatu, biyya keessa jiraatu, bakka adda addaa jiraatu nama waliin jiraatan gidduutti balaa uumti jechuudha. Balaan isaa kunis faca'ee uummanni kun akka uummataatti akka waliin bu'uudha jechuudha. Odeeffannoon sobaa yookaan ammoo fedhiin namoota muraasaa facaatee diina uummataa taati jechuudha. Kana keessatti nuti eessa jirra waan jiru uummanni keenya if ilaaluu qaba jechuudha. Gama miidiyaa hawaasaatiin akkamitti miidiyaa hawaasaarraa bu'aa buufannaa malee miidiyaa hawaasaa kana itti fayyadamnee akkamitti gama faayidaa deebinaa dhiifnee miidiyaa hawaasaa madda rakkoodhaa godhannee itti deemuun kun hanga yoo miti waan jiru ilaaluu qabna jechuudha. Odeeffannoo qabnuun arraan tana eega gartee wanna kun ta'e arraas odeeffannoo gama gartee tiiktookii namoota hedduu wajjin haasa'uu turre wanni kaasan namoota biyya Awurooppaa keessa jiran, Ameerikaa keessa jiran namoota gurmaanii fandii waliin baasanii maallaqa waliin guuranii ijoollee tana ganda gandaan miidhuudhaaf sochii waliin jiranii jiraa waan jiru dhageenya jechuudha. Odeeffannoon kun hangam takka dhugaadhaa hangam takka sobaa hin beekamu. Adda baafna. Namoonni akkanaa kun biyya jiran keessatti biyya heeraa fi seerri jiru jiran biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti gocha tokko gocha balaa fiduu jecha haasawuu jibbinsaa yookaan ammoo waan gartee balaaf nama kakaasu waan nama waliin buusu
waan hawaasaa fi hawaasa walitti buusu gosaa fi gosa gandaa fi ganda walitti buusu namoonni kakaasan ija seeraatiin ni adabamanii jechuudha. Biyyoota fedhan keessa kan jiranuu. Kanaaf namoota san toora namoota hedduuti akka himanitti jechuudha. Yoo akka himanitti taate maqaa namoota illee dhawanii namoota gartee listii harkaa qabu jira. Namoota listii harkaa qabu san maqaa isaaniitiin teessoo isaaniitiin biyya isaaniitiin barbaannee qaamni seeraa biyya isaan jiranitti tarkaanfii akka fudhatu godhuun dirqama keenya jechuudha. Yaada furmaataa kaleessa keenya keessa miidiyaa irraa guutuu dhageeffachuu dandeessan viidiyoo kaleessa dabarsine keessatti tokko kan keenye namoota dhimma kana akkaataa isaaniif mijaa'utti galii irraa argachuuf hawaasa walitti buusanii deeggarsa siyaasaattis ta'ee deeggarsa siyaasaa argachuuf deeggarsa hamilee argachuuf deeggarsa maallaqaa argachuuf hordoftoota argachuuf itti fayyadaman saaxillee uummata keessaa achi baasuu qabna jechuudha. Bakka isaan jiranitti tarkaanfii seeraa gama mootummaatiinis gama uummataatiinis akka irra fudhatamtu godhuu qabna jechuudha. Gama hin baasota adda addaatiinis. Kan biraa ijoolleen yeroo dabarte san walitti bu'iinsi walloo fi arsii jidduu harargee fi arsii jidduu amma duraas walitti bu'ee ture. Ijoolleen gaafa san walitti bu'iinsan uumtee deebitee akka manguddoo taatee waan san fixxe sun ammaan tana beekamtii argataniiti faayidaan isaan argatan viidiyoo kaleessa irraan argatanii guddoon galii maallaqa argachuu yookaan galii beekamtii hordoftoota argachuu sanii jecha lubbuu namaatiin taphatan hordoftoota jecha maqaa adda addaatiin tiktok baratanii isaan sun ijoolleen duraan baadiyyaa keessa jiraachuu turte jireenyi isaanii gartee gabbu'aa ta'e sababa saniin galii adda addaa argatanii beekamtii argatanii walitti coratanii magaalaa kan galan hedduu jiru jedhan odeeffannoo argatan jechuudha. Kana qofaa miti ijoolleen sun gartee gama geema taphachuutti faayidaa adda addaati miidiyaa hawaasaa irraa gartee beekamtii gorkatee namni tokko haruma fedheen beekamtii argatu ganaa geema taphataa maallaqa argataa ganaa dalagaa biraa dalagaa silaa gartee hojii ofiitti bobboosan dhiisee waan san irra taa'ee waan akkasii barbaada jechuudha. Ijoolleen san yeroo san walitti buuftee bu'aa harkattee fayyadamtee maallaqa harkattee jedhanii ijoolleen biraa ammas waan kana godhu jirti jechuudha. Ijoolleen biraa waan kana gootee tunis hoggaa galiisii argatte. Hoggaa gartee bakka itti deemsan kaayyoo isii galmaan gahatte wanni kun nu barbaachisu jettee manguddummaa teessee fixxi jechuudha ifumaaf deebitee akkuma fiddetti. Ammaa eegalan manguddummaa haasa'uu eegalan. Manguddummaa sana hogguu haasa'uun tokko gartee harargee ta'ee bakka bu'aa nama harargee jabaa ta'e as ba'a. Nam tokko namni isa bakka buufate hin jiru beekamu. Filannootaamiin namni harargee nama sana bakka buufate hin jiru. Nama arsii jabaa ta'e tokko manguddoo ta'e itti gaafatamaa ijoollee arsii ta'e as ba'a. Eenyu isa bakka buufate nam tokko isa bakka buufanne jechuudha. Faayidaa isaatii jecha beekamtii isaatii jecha deemaa jechuudha. Warroonni biyya Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti ta'anii gartee waan akkanaa irratti gumaacha kan hin taane godhanis tarkaanfii seeraa irraa fudhatamti jechuudha. Kanaaf gama miidiyaa hawaasaa kanaan balaan miidiyaa hawaasaa deemuun akkaan guddoodha jechuudha. Riisarchiin ammaan dura godhamte akka agarsiisutti balaan miidiyaa hawaasaa fidu hedduu guddoodha. Riisarchiin san Itoophiyaadhaa fi bara 2020 takka keessa na fakkaata. Itoophiyaa, Miinimaarii fi Iraaq, Naayijeeriyaa biyyoota kana keessa gaggeeffamte. Riisarchiin sun akka agarsiisutti wantoota hedduutu gama miidiyaa hawaasaa kanaan balaa hedduu faca'a. Yeroo ammaa kana odeeffannoo akka duritti to'achuun waan dadhabame jecha maloota gartee miidiyaa hawaasaa kana ittiin to'atanii akka uummata hin balleessin, akka lubbuu namaa hin balleessin, akka qabeenya namaa hin balleessin, akka aadaa fi safuu hin balleessin itti eeganii jira jechuudha. Kana keessa qajeelfamoota seera idil addunyaa kan gartee addunyaan yoon irratti ittiin bultu kan guutamuu qabu jira jechuudha miidiyaatiin itti fayyadamu miidiyaatiin. Kaampaaniileen miidiyaaleen qajeelfamoota guutuu qabu namni qabu jira miidiyaa fayyadamu. Kayyoo gartee namni waan san cabsee miidiyaan tarkaanfii irra fudhatee yookaan waan inni maxxansiisan viidiyoos taatu barreeffamas taatu haasuu jechuudha. Amma dura yeroo hedduu akkas godhaa ture jechuun agartan isinis. Waan san akka jajjabaatee wantoonni akkasii akka miidiyaa gubbatti hin baane riippoortii godhuun namoota akkas godhan jechuudha. Riippoortii godhuun otomaatikaalii akka isaan laayivii sanii jala ta'anii kommentii godhanii fi sheer godhanii fi taaptaap godhuu osoo hin taane riippoortii godhuun tarkaanfii irra fudhachiisuun dirqama ta'uu qaba jechuudha. Abbaa fedhe maan taane abbaa fedhe nama gartee lubbuu namaatiin taphatu waan ta'eef namni sun. Nama lubbuu namaatiin taphatu isaaf tiiktookni isaaf galii isaati isaaf maallaqa isaati jedhanii dhiisuu osoo hin taane lubbuu namaa baraaruu jecha tiiktookni isaa san akka cufamu riippoortii godhuun dirqama jechuudha. Tarkaanfii takka tana jechuudha fudhachuu qaban. Wantoota gartee balaa miidiyaan hawaasaa fidan kana akkaataa itti to'atan yookaan immoo itti hir'isan godhan keessaa tokko gama kaampaanii miidiyaalee hawaasaa kanaan gabaasanii riippoortii tanaan
akka isaan namoota akkasiin buloo godhanii piroofaayilii akkasiitiin lama dallee deebuu kan dandeenye godhuudha jechuudha. Onlaayinaan jechuu tokko. Ta biraa dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa jaarmeen hawaasa adda addaa kan jirtu kanneen naannoo tokko keessa jiran bakka adda addaa jiran waan kanarratti hubannoo uummataa uumanii wanni kun balaan miidiyaa hawaasaa kun akka faffacaatee uummata waliin hin geenye irratti gorsa uummataa uumanii uummata jajjabeessanii uummata gartee hubannoo qabaatanii uummanni akka gartee jala fiigee waan kana hin goone miidiyaan hawaasaa kun odeeffannoo dhugaa fi sobaa hundaan waan fiiguuf akka itti baafatan godhanii uummata bayyanachiisuudha jechuudha. Bakka jiranitti namoonni jiran bakka adda addaatti afooshaa qabu uummanni. Dhaabbilee adda addaa jira. Miidiyaalee adda addaa jira. Uummanni Oromoo jechuun bakka jiran hundatti afooshaa qaban. Suudii afooshaa jira. Warra gartee koomunitii jira. Koomunitii Oromoota Suudii jira. Isaan kun namoota gocha akkanaa kana raawwatan tokko tokko beekan jechuudha. Ilma abaluu haa asii haa argee ilma abaluu haa arsii abaluu haa arsiitti beekan. Haa argeetti beekan. Adda addaan beekan isaan hunda. Namoonni kun tarkaanfiin akka irra fudhatamtu mootummaa Suudiitii wajjin ta'anii tarkaanfiin akka irra fudhatamtu godhuu qabanii jechuudha. Imbaasii Itoophiyaa wajjin ta'anii maatiin isaanii isaan gorsan akkaataa gartee barbaadame hundaan namoonni kana gocha kanarraa akka of qusatan godhuun dirqama ta'a jechuudha. Kabiraa namoonni harka gahee fi dandeettii qaban gama maallaqaatiinis ta'ee gama gartee beekamtiitiinis ta'ee hayyummaa qaban dhaabbilee waan akka irratti hojjetan kana deeggaruu qaban. Dhaabbilee dandeessee gama miidiyaatiinis taatu duula gartee gocha akkanaa kun akka hafu gocha akkanaa kun saafuu cabsuu kun akka dhaabbatu godhuudhaaf namoota duula gama miidiyaatiinis godhanii sochii isaan taasisan kanaaf deeggarsa godhanii namoonni beekamtiis qaban ogummaas qaban namoonni gartee neetworkii adda addaa qaban deeggarsa godhanii fi dhaabbilee kana afooshaalee kana koomunitii kana jajjabeessuu qaban jechuudha. Kunis karaa ittiin balaa miidiyaan hawaasaa kun fidu ittiin xiqqeessan keessaa isa tokko jechuudha. Kabiraa piroogiraama adda addaa kan ta'e akkuma maanta jennetti gama sooshaal miidiyaa kanaan peejii uummatee yookaan guruuppii uummatee namoonni duula odeeffannoo sobaa kun akka hin faffacaane odeeffannoon sobaa akka hin faffacaane jibbansi akka hin faffacaane namoonni sababa galii isaaniitiif jecha namoota wal lolchiisanii ilma namaa wal ficcisiisuudhaan galii argatan kun akka dhaabbatan namoota sochii akkanaa kana godhu deeggaruudha jechuudha. Bakka jiranitti jechuudha. Gama hawaasummaatiin mootummaan homaa godhuu danda'a gama kanarratti. Mootummaan biyya fedhee biyya teenyas haa ta'u biyya biraattis haa ta'u dhaabbilee waan akkanaa kana godhan deeggaruu qaba. Ifiifillee mootummaa yeroo waan akkanaa keessa seenuu jiru. Odeeffannoo siyaasaa galii siyaasaa isaati jecha waan akkanaa keessa yeroo adda addaatti ni seenu waan akkanaa kan dhiisuu qaba. Maaliif wanni kun gaaf tokko deebi'ee isuma nyaachuu danda'a jechuudha. Namoonni inni har'aan tana odeeffannoo sobaatiif jaaree maqaa jira Itoophiyaatti gartee warreen raayyaa miidiyaa jedhanii warreen miidiyaa irra ijaaramanii guruuppiidhaa fi peejii tokko namni tokko peejii meeqaantam qabaatee deeman kun namoonni kun mootummatti yoo garagalan fedhiin isaanii kun yoo ta'uu baatee mootummaa garagalan yeroo takkatti odeeffannoo sobaatiin mootummaa kana guututti zeeroo deebisuu danda'a namoonni kun. Faayidaa isaati jecha mootummaa mataa isaati jecha odeeffannoo sobaatiin duula adda addaa yeroo adda addaa namoota dhuunfaa irratti dhaabbilee siyaasaa irratti namoota siyaasaa irratti namoota beekamaa irratti karaa adda addaatiin banuu kana dhaabuu qaba jechuudha. Gama mootummaatiinis yoo waan ammaan tana Suudii keessatti ta'uu jiru kana ijoolleen bakka adda addaatti wal godhu jirtu kana keessatti mootummaan harka qabaate. Wanni inni godhuu qabu harka isaa deeffatee gama nagayaatiin ijoolleen tun nagaan akka jiraattu haala mijeessuu qaba jechuudha. Gama imbaasiyaatiin gama dhaabbilee adda addaatiin. Odeeffannoon dhugaa jirtu maal akka taate jala deemee hubatee odeeffannoo dhugaa uummataan gahuu qaba jechuudha. Mootummaan imbaasii Suudiidhaa qaba mootummaan Itoophiyaa. Imbaasiin Suudii kun lammiilee jiran san hayyama haa qabaatanii hin qabaatanii maafiyaa kanaas taatu gama danda'ameen tika gartee biyya Suudiitiinis taatu jala bu'ee waan kana qulqulleeffatee uummata beeksisuu qaba jechuudha. Haadhaa fi abbaan ilmaan keenyaatu nu dalagu jiraaf ta'an malee nama ajjeesuu jiran hin ta'an jechuudha. Kabiraa mootummaan uummataa wajjin marii godhuu qaba. Uummataa wajjin dhimma kanarratti namoota koomunitii jirtu jira. Namoota beekamaa waan akkanaa kana odeeffannoo qabanii jira. Dhaabbilee adda addaa jira. Jara kanaa wajjin wal tahee marii godhee jara kanaa wajjin yaadni furmaataa maali? Rakkoon sun isaa kaate jee furmaata irra goggogsuu qaba jechuudha. Ammaan dura yeroo adda addaatti waa'ee gosummaa kana bakka adda addaatti onlaayinii irra jenneeti namooti dhiise. Onlaayinii irra jirti tun gadi buutu jenii. Gabbuutee nama gartee miidhaa lubbuu namarraan geessee turte jechuudha. Yeroo ammaallee ga'u jirti. Namoota meeshaa bitatanii gartee bobba'anii reebanii taa'uu jiranii jira. Maqaa gosaatiin.
gosa maqaa gosaatiin milishaa fakkeessanii itti hidhanii warreen tattaa'u jiruu ni jira jechuudha. Kan abalu jennee maqaa tuquu ta'e, kan saaxiluu ta'e, namoota maqaa milishaatiin gartee hidhannoo hidhatee garuu isaan jaarmaya gosaa kan gartee gosuma ollaa isaanii obboleeyyanuma isaanii irratti duuluudhaaf qawwee irratti duuluudhaaf hidhatanii jira jechuudha. Namoonni sun ollaa'ina jennee gaafa callifnu gad deebitee wanni sun lafarra buutee jirti jechuudha. Kanaaf inni biraa kanaaf marii sana oguu taasisee mootummaan namoonni gartee maqaa gosaatiin hidhatanii hidhannoodhaan deemuu jiran kun osoo gartee namni maqaa gosaatiin irratti hin beekin maqaa milishaatiin hidhatanii deemuu jiran kunis saaxilamuu qaban jechuudha. Neetwoorkiin isaanii biyya fedhee biyya fedhetti kan deeme hangam takka akka deeme tokko tokko kan hin abjuu odeeffannoo mootummaan barbaannan. Namoota waan kanaan deeman fakkeenyaaf gosummaa Harargee keessa jirtu. Ta gosummaa Harargee keessa jirtu qabatamaan waan qabnu ragaa guutuu mootummaan kanuudhaaf qophiidha jechuudha. Namoota waan kana oofuu jiru jechuudha. Neetwoorkii Suudiidhaa ka'ee Suwiidiniin Awustiraaliyaadhaa ka'ee gartee hanga Afrikaa kibbaatti neetwoorkii jiru guutuutti saaxiluun dirqama jechuudha. Biyya keessa kan jirus. Maaliif waan kanaa deemee booda osoo onlaayinii irratti wanni kuni uumaan fedhan jennu deemee jechuudha bakka ta'an dhugee jechuudha ammaan tanaa'u. Dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa dhaabbileen biraa kan jiran waan kanarratti gumaacha gama isaanii bahuu qabanii akka nama dhuunfaatti lammiileen ilmaan Oromoo hundinuu waan kanarraa maal godhuu dandeenyaa gumaacha maal godhuu dandeenyaa jedhanii miidhaa miidiyaan hawaasaa fidu kana irratti namoonni guruupii uumanii beekamtii namni qaban namoonni dandeettii qaban wal gahanii gammuma gartee miidiyaa hawaasaa kanaan marii godhuun barbaachisaadha jechuudha. Marii kana keessatti yaada buusanii baasanii yaada kamtu irra fooyya'aadha waan jallaalanii akkamitti akka gartee balaa miidiyaa hawaasaa kanarraa uummata baraarru dhaloota eegaleetiif akkatti waan bu'aa qabu takka buufnee dabarru godhuudhaaf dirqama qabnaa jechuun hundi keenya. Kanaaf waa'ee gartee madda rakkoo tanaa ta'anii madda rakkoo tana gubbatti benziilee waan raban keessaa tokko miidiyaa hawaasaati. Miidiyaa hawaasaa kana kan namoonni gartee dhuunfaadhaan itti fayyadamanii akka fedhanitti karaa fedhan oofuu jiran kana waa'ee kanaa arraan tana yoo hangana dubbanne fuulduratti immoo maddoota kaleessa tarreessine san lameen hafan as fudhannee kabiraatti daballee yaada furmaataatti wajjin isin dhiyeessina. Hangasittuu viidiyoo keenya kana daawwadhaa. Viidiyoo kana yaada viidiyoo kanarra qabdan gama gartee kommentiitiinis taatu haruma feetaniinu miidiyaalee hawaasaa keenyaan nu qunnamuudhaan yaada keessan nu kennuu hin dagatinaadha. Wantoota ammaan tana viidiyoo kana keessatti kaafnee kan dhageessan kana hundarratti ragaadhaa fi odeeffannoos waan qabdan hunda nuun ga'uudhaafis dhibboo dandeebiinaadha. Waasaappii ni jirra, gama hundaanuu ni jirra. Kommentii jalas nu kaa'aadha, yuutuuba jalas kommentii nu kaa'aadha, feesbuuk irrattis kommentii nu barreessaa, tiiktook irrattis karaa hundaanuu gartee akkaawuntiilee barkoo miidiyaa hunda yaada nu kennaadha, nu qunnamuu dandeessu yaada nu kennaati. Waan kanatti furmaata waliin haa barbaannu isin jenna jechuudha. Kanaaf barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessana laayik, sheer, sabiskiraayib godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Hedduu galatoomaa.